Hayyooti ogummaa fi amantaa Oromoo biyya alaa jiran tarkaanfiiwwan abbaa irrummaa mootummaan Itoophiyaa agarsiisaa jiru cimsinee ni morminaa jedhan. Dhaabbileen kun ibsa waloon baasaniin hidhaa jumlaan uummata Oromoo irratti raawwatamu dhiibbaa miseensotaa fi qondaaltota paartiilee Oromoo irra gahaa jiru akkasumas komaand poostii godinaalee Oromiyaa garaagaraa irratti labsame ni balaaleffannaa jedhanii jiran. Baatiilee 20 dabran mootummaan ministeera muummee Abiy Ahmed jalatti lammiileen Oromoo hedduun hidhamuu fi ajjeefamuu kan ibsu kun hummartii ta'aa kan jiru mootummaan ministeera muummee mormii cimaan mudachuurraa kan ka'ee jira. Taatee jidduu sana qondaaltota ABO irratti ta'es dhaabbileen kanneen cimsanii balaaleffatanii jiran. Miseensonni paartiilee Koongireesii Federaalistii Oromootii fi paartii biyyoolessaa Oromiyaa mootummaadhaan hiraarfamaa jiru kan jedhe ibsu kun mootummaan gocha kanarraa akka dhaabbatu gaafatee jira. Hidha guddicha laga Abbayyaa irratti Itoophiyaan hojjettu waliin wal qabatee liigiin Arabaa yaada murtii Ijiptii dhiyeessite wayita deeggaru Suudaan garuu dhimma kana deeggaruu akka diddee dhagayame. Akka madii oduu meenaa gabaasetti walga'iin ministeerota liigii Arabaa yaada murtii Ijiptii dhiyeessite osoo hin fooyyessin deeggaree jira. Qondaalonni Suudaan ammoo murtii kanarratti shakkii qaban ibsuudhaan maqaan Suudaan keessatti akka hin galmeeffamne gaafachuutu ibsame. Yaadni murtii liigiin Arabaa deeggaree faayidaa Ijiptiif kan dhaabbate akka ta'e ibsamee jira. Itoophiyaan walgahii dhimma hidha kanarratti mari'atu Ameerikaan jaarsummaa yaamterraa hafu waliin wal qabatee Itoophiyaa fi Ijipti jidduutti muddamni uumameeti ture. Ministeerri maallaqaa Ameerikaa kan jaarsummaa hidha laga Abbayyaa keessatti qooda qabu otoo waliigalteen hin taasifamne bishaan hidha kanaa guutuun jalqabuu hin qabu jee. Kun ammoo Itoophiyaadhaaf hin liqinfamne ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa murtii liigii Arabaa kana mormuu beeksisee jira. Manni murtii aanaa sabbataa rogeessi miidiyaa hawaasaa Darajjee Beegii wabii birrii 30,000tiin akka gadhiifamu murteesse. Haa ta'uutii garuu poolisiin aanaa sanii injiinar Darajjee Beegii koomishinii poolisii Oromiyaatu adaraan nu bira kaa'ee jechuun gadhiisuu akka dide abukaatoon seeraa Ibsaa Gammadaa OMN itti himanii jiran. Namni meeshaa miti adaraan hin kaayamu kun yakkaa jedhan ogeessi seeraa kuni dhimma kana ilaalchisuun koomishinara poolisii Oromiyaa Raarsaa Mardaasaa dubbisuuf irra deddeebiin bilbilus deebiin harkannee Abdusalaam Hassan dabalata qaba. Rogeessi siyaasaa Darajjee Beegii mana murtii aanaa sabbataa irraa mirga wabii qarshii 30,000 eeggamuufis garuu haga yoonaa manuma hidhaa keessa akka jirutu himame. Rogeessi siyaasaa Darajjee Beegii mana murtii aanaa sabbataa irraa mirga wabii qarshii 30,000 eeggamuufis garuu hanga yoonaa manuma hidhaa keessa akka jirutu himame. Abukaatoon seeraa Ibsaa Gammadaa rogeessa siyaasaa Darajjee Beegiif mirgi wabii kan eegame bu'aa bahii hedduu keessa erga dabreen booda jedhan. Darajjeen akkuma beekamu yeroo beellamaa yeroo guyyaa 10 achi booda guyyaa 5 itti aanee guyyaa 4 kennameeti kan qajeelcha poolisii magaalaa Sabbataatti hidhamee ture achi deddeebi'eeti kan yeroo beellamaa hordofataa ture. Andeessas isuma poolisii kana achi booda manni murtii galmee yeroo beellamaa cufee mirga wabiis gaafachuu dandeessu jedhee mirga erga eegeen booda akkasumatti gaafannee jirra. Mirga wabii erga gaafannee booda abbaan alangaa aanaa akka irratti yaada kennu jedhee tajajee sanirratti abbaan alangaa nuti dhimma kana hin qoranne jedhee deebii kenneefi. Sunis ta'e garuu Darajjee Beegii akka gadi lakkifamu ajajni mana murtiirraa waajjira poolisii aanaa sabbataaf barraa'us Darajjee Beegii amaanaadhaan nu bira kaa'ame jechuun didan jedhe Ibsaa Gammadaa. Sana boodas abbaan alangaa waliigalaa irratti akka yaada kennu waan jedhutu dhiyaatee sanis kennanii turanii kanumarratti hundaa'uudhaan manni murtii aanaa magaalaa sabbataa mirga wabii qarshii 30,000 eegee ture kaleessa. Kanumarratti hundoofnee nutis maallaqa sanis qabsiifnee ajajni haa hiikamu jedhu mana murtii aanaatirraa ba'ee ture. Kan qaban qajeelcha poolisii magaalaa sabbataa yoo deemnu
adaraadhaan nu bira kaa'ame waan ta'eef hiikuu hin dandeenyu waan jedhu deebiin nu kenname jechuudha. Adaraadhaan bira kaa'e kan jedhanii komishiniidha jechuudha. Komishinii poolisii Oromiyaatu adaraadhaan nu bira kaa'e waan ta'eef ajaja kanaan hiikuu hin dandeenyu waan jedhudha. Dhimma kanarratti yaada gama komishinii poolisii Oromiyaatiin jiru dhaga'uuf bilbila harkaa komishinii poolisii Oromiyaa Araarsaa Mardaasaatti bilbilee ture. Hin kaasan. Hidhaan amaanaa immoo bu'uura seeraa biyyattii kan hin qabne ta'us himan. Adaraadhaan kaa'uu yookaan adaraadhaan hidhamuu wanti jedhamu seera biyya kanaa keessa hin jiru. Namni adaraadhaan hidhamuu hin danda'u yookaan kaa'amuu hin danda'u. Namni meeshaa miti. Mirga qaba, dirqama qaba. Qajeelchi poolisiis akkasuma mirgas dirqama qaba. Mirga akkanaa immoo hin qaban jechuudha. Aangoo akkasiis hin qabani. Waan seeraan ala ta'edha wanti isaan hojjetanii ajaja mana murtii diduunuu mataa isaatti yakkadha. Sababa kanaanis maatiin rogeessaa siyaasaa Darajjee Beegii rakkataa akka jiran OMN'tti himanii jiru. Dulli OMN irratti godhamu duula uummata Oromoo afaan qabsiisuuf godhamu jaan hayyoonni yuunivarsiitii Wallaggaa. Hayyoonni OMN'if yaada kannan OMN dhugaa uummata Oromootii fi saboota sagaleen isaanii akka dhagahan barbaadaniif sagalee ta'ee tajaajilaa jira jaan. Warra kanaan mufatantu OMN irratti xiyyeeffatee duulaa jaanii jiranii Taganyee Daaqaatu yaada isaanii qindeesse. OMN miidiyaaleen kanneen biroo yeroo dhugaarraa fagaatanii opiniyoodhuma warra uf hin beekne waan bilisoomse natti fakkaatan yeroo warruma kaanuun bilisoomse OMN mee fakkeenya ilaalaa warreen Oromoo qofatu hin taane uummata hacuucamaa ture afaan isaanii aadaa isaanii eenyummaa isaanii dhoksee ture kanneen akka Qimaanti ifatti baase kanneen akka Agaw ifatti baase kanneen akka uummata kibba keessa hedduu isaanii ifatti baase inumaayyuu Abiyyiif lammaadhumayyuu kan aangootti fiduu keessatti gahee olaanaa kan qabu OMN dha. Ammani miidiyaa garaagaraa biyya kana keessa jiru hordofee argetti miidiyaan afaan baay'eedhaan dabarsu afaan biyya kana keessa jiran afaan baay'eedhaan dabarsu saboota sagalee dhaban saboota warra miidiyaan warri kaan iddoon laanneef hordofee miidiyaa dabarsu ta'uu isaatti beekan ofii kooteen mana hordofaa tureetti jechuudha. Silaa miidiyooniin warri uummanni biyya kanaa gibiratti kaffalee mindaa isaanii kaffalee meeshaa isaan ittiin hojjetan bitee ittiin hojjetanii afaanota biyya kanaaf dhimmoota namoota saboota biyya kana keessa jiran kabarii godhaan jiran silaa kan himatamuu qabu ture iyyuu isaanii. Warri dhugaa hin jaallanne qaama dhugaa dubbatu hin jaallatu. Icciitii balleessanii dhoksuu barbaadan ajjeesanii gatuu barbaadan hidhanii mana hidhaa dhoksuu barbaadan dararanii sun akka dhokatu barbaadanii qaama waan sana argee ifa baasu akka hin barbaanne beekamaadha. Kuni amaluma biyya keenya keessatti baratamedha waan ta'eef. Kanaaf irratti duuluun isaanii kun baay'ee nama dinqu jechuudha. Inni kanaan dura nama dhiitu amantii koo malee afaan koo malee saba koo malee aangoon ani hosii beeke malee hin fudhadhu warri jedhetu kana irratti miidiyaan kun cufamuus qaba jedhanii komii adda addaa komii legal ground hin qabne yookaan immoo artificial oduu mijeessanii namoonni kana kaasan garuu faayidaa dhuunfaa isaanii faayidaa sabummaa faayidaa biyyummaa isaanii otoo hin taane faayidaan dhuunfaa isaanii walitti qabame kana kaasuu danda'u kun gara fuulduraattis ka'uu danda'a garuu OMN kallattii kanaatiin tiriisii taa'edha yaaduun. OMN kuni waa'ee maalummaa Oromoo identiitii Oromoo fi sabummaa Oromootiin wal qabata. Dhugaa jiru waan ta'e iddoo tokkotti ta'e sana himuutu eegalame. Wanti iddoo tokkotti ta'e dhugaan sun gaafa himamu immoo warra kana dhaga'ee hin beekne baay'ee rakkisaadha fudhachuun gadi liqimsuun. Kuni tarii yeroo booddeetti deebiina ta'ee hin beeku malee dhimma seenaa biyya kanaatiin wal qabata. Seenaa biyya kana keessatti poozitiiv histirii seenaa isaa nagaa malee seenaa dabaasa dalagame himuun hin barbaachisu. Hin himamu akka himamus hin barbaadamu. Har'allee suma kana duratti ka'aa jira. Egaa saba waan akkasii waan isa kana qofaa itti himaa dhufantutu rakkate kana fudhachuu rakkatanii. Yoomuu har'as boris miidiyaan dhugaa gabaasu qaama xiqqoon mormaa qaama baay'een immoo ni deeggara. Qaamni xiqqoon dhaggeeffachuu jibbaa qaamni baay'een immoo isa dhaggeeffachuuf sassata.
ariifata jechuudha. Kanaaf ani sagala fuulduraatti dhugaa waan jiru gabaasuun waan ragaa qabu gabaasuun homaa tokko rakkoon qabu uummata Oromoo fayyada uummanni Oromoos immoo deeggaraa yaada. Akkuma kanaan dura saboota cunqurfamoota bira dhaabbate ammas bira dhaabbate haala nagaaf tasgabbiidhaan etiksii miidiyaa eeguudhaan akkuma kanaan dura itti fufee cimuu qaba. Kan daawwachuu jirtan OMN Ijaaf Gurra Uummataati oduu biyya alaa qabna. Ameerikaatti hanga yoonaa vaayirasii koronaatiin namoonni 12 duun gabaafame. Hanqinni meeshaalee qorannoo vaayirasii kanaa mudachuun himamee jira. Abrahaam Birruu gabaasa BBC fi Aljazeeraa qindeessee jira. This morning we're learning dhaabbanni to'annoo fi ittisa dhukkubootaa Ameerikaa CDC akka jedhutti Ameerikaatti namoonni dhibee vaayirasii koronaan qabaman dabalaa jiru. Keessumaa kutaawwan bulchiinsa Kaalifoorniyaa fi Waashingtan DC'tti. Akka gabaasa kanatti namoonni vaayirasii kanaan Ameerikaan dhabde nama Konyaa King jedhamutti du'e dabalatee 12 ga'anii jiru. Hanga yoonaa namoonni 11 Waashingtan DC keessaa kan du'an yoo ta'u namni tokko kutaa bulchiinsa Kaalifoorniyaa irraa du'ee jira. Kutaa bulchiinsa Meerilaanditti immoo namoonni haaraan sadi vaayirasichaan qabamuu gabaasa guyyaa kanaati. Dhibee kanaan Ameerikaatti namoonni 129 qabamanii jiru. Namoonni vaayirasii kanaan qabaman dabaluu hordofee bulchiinsi White House biyyattiitti hanqinni meeshaalee qorannoo vaayirasii koronaa mudataa jira. Pireezidantii ittaanaan Ameerikaa Vice Mike Pence akka jedhanitti bulchiinsi Donald Trump karoora torbaanitti meeshaalee qorannoo miliyoona 1 dhiyeessuuf kaawwate galmaan ga'uu hin dandeenye. Koongiresiin Ameerikaa vaayirasii kana to'achuuf doolaara biliyoona 3 fi miliyoona 300 mirkaneessee jira. Waliigala addunyaarraa namoonni 95,000 dhibee kanaan qabamuu yoo mirkanaa'u garri caalaan namoota kanaa biyya dhibeen kun jalqaba itti dhalate Chaayinaarraayi. Chaayinaan dhibee kanaan namoota 315 yoo dhabdu kutaa addunyaa Chaayinaan ala jirurraa nami lubbuun darbe 268 ga'ee jira. Chaayinaan ala namoonni baay'een kan du'an biyyoota Itaalii fi Iraanirraayi. Itaalitti dhibee kanaan namoonni 148 du'uu yoo gabaafamu Chaayinaan alatti Itaaliin biyya namni hedduun dhibee kanaan lubbuu itti dhabe ta'aa jirti. Kutaawwan biyyattii 22 wal ga'ee jira dhibeen kun. Kana hordofee Itaaliin manneen barnootaa fi yuunivarsiitiiwwan cuftee jirti. UK keessatti namni tokko kamisa du'ee jira. Baankiin misooma Eeshiyaa akka jedhutti dhibee kanaan kasaaraan diinagdee addunyaa doolaara biliyoona 300 fi biliyoona 47 ga'uu danda'a. Kooriyaan kibbaa imala biyyoota dhibeen itti hammaateerraa gara biyya isheetti godhamu kamuu uggurtee jirti. Walumaa gala biyyattiitti nama 6,200 caalutu dhibee kanaan qabame hanga jimaataatti. Chaayinaatti namoonni haaraan jimaata qabaman 143 yoo ta'u 30 boqotan 30 lubbuun darbee jira. Garri caalaan nama kana bulchiinsa Hubeerraayi. Odeeffannoo hanga oduu kana qindeessineetti jiruun biyyoota addunyaa 88 keessatti dhibeen vaayirasii koronaa mul'atee jira. Afrikaarraa biyyoota akka Masrii, Afrikaa Kibbaa, Senegaal, Tuuniziyaa, Naayijeeriyaa, Aljeeriyaa fa'illee vaayirasichi seenee jira. OMN Ijaaf Gurra Uummataarraa oduu isaa kanaa xumureetiin jira. Waan daawwattaniif galatoomaa isiniin jenna. Ammas OMN waliin tura.